ta'e silkii dhiira sanaa jalaa cabsi. Yoo dhiira nani naaf beektu dubbatu naaga. Wallahi silkii hojiiti. Maa achi gurra kee as keessee qubaan achiin taa'anii gurra keessattuu geessi yeroo achi xiqqoo. Jammar waan ataasoftu guutuu dhagaa jiru. Ati qoy. Mali. Ati silkii makee tuttuu kee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jirta akkamii? Wallahi nagaa koota akkam nagaa dhimti? Nagaa fayyaa akkam geeftii koo? Wallahi alhamdulillah akkam bro. Nanti ramadu jira. Punyaan kora waan nuti biqilchi. Doktor. Doktor jirta? Jira habibti. Akkam. Doktor silkii amma dawwali silkii hojii itti mikaatu. Fiteera sorry tumuree jira. Wallahi tumuree dhufe galatoo. Naaya dhufe jim galatoo. Haram baby haram. Wallahi billahi mana yaadde jed tumuree fitee haasa'een tumuree dhufe. Thank you. Brother ko nama basa babat. Argite hojii hojjetatti argite akkasii. Maal injina hojjetu bro ko. Challenge maaliiti gaa? Challenge wana kan ture galee. Sagaleen kee fagaata lubbu. Challenge wana kan ture gumaashoon. Sagaleen kun jiru? Amman jira. Challenge ID card si baata follow ko kuma Ibashan? Ibasadi na gartiin angale garuu ijoolleen viidiyoo irraa argitaarani namni godhaan jiru kan gootu namni. Okay. Meeqa qaba dur? Kuma 27 qabanne. Namni fagaate kaa. Ji'a meeqatti? Garaan laafa inni garaan laafa biqiluu si yoon hojjedhe akkati garaan laafa nan beeka jennee miti garaan laafa fi galee ittiin qabuun amma sitti. Ji'a meeqatti? Ji'a tokko jedhee garuu waan gara lafaa fakkaata ijoollee immoo ittiinaaf mixilee jedhanii gaabeetta Miskiina sagaleen kee fagaata garuu as nutti dhiyaate sagaleen kee fagaate namni sagaluma kiyuma wajjin as nutti dhiyeessi sagalee. Sagaleen kee bataamee fagoo jira. Ati immoo as dhiyaachuu isii maaf laalta? Silkii gooti bari ko silkiidha. Silkii waan bitan laafan hin dhabu. Chaalenjii seenaa cimsaa. Okay. Abshir si beekna abshir. Naaf hojjetaa Abshir si hojjenna. Wallahi na hojjedhe yoo ta'e maatiin kee. Abshir. Si hojjenna tolee. Hin taphataattu? Hin taphataattu? Taphataan jiru dhiira onni intala kanaa keessa seene akka seexanaatti keessa seenetti qareen keessaa yaasaa jira. Laa jaalalli hin jiru kabara kana yaa qorata jaalalli jira maa onni nama seenaan jiru bar jaalalli. Jamiilaa ta'e. Seexana seene bar jaalala chambalaalaatu seexana akka seexanaatti seene. Jaalala torbii tokko qofa gala malee yoo gale jaalalli sirriitti. Inni seene kun sababa miti siifoo chambalaalaadha qullaa seene. Qullaa seene. Doktoran gaafataa ramma doktor. Silkii asaatti achi qorata nagaa. Wayye. Ini video qofaan naaf jedhame video hiriyaa gaarii wayitii naaf jedhame. Inti video sammaa modhiis deemu. Isa sana keessaan na ergi qarsa sana keessaan na ergi jedhu. Qorata. No silaafu kee isa kam isa fooloo gumaa fooloo godhaa jechuun isa yoo jalatti gadhiifamuu manni fooloo godhaa isa hiriyaa sana ammoo hiriyaa dhiiraa moo durbaa? Durbaa moo profaayilii godha jirtu baxaan bakka jedhamti hiriyaa gaarii jechuun sa'aatii kanatti akka haala. Hiriyaa dhiiraa qabdaa? Naa hin qabuun. Hiriyaa dhiiraa mati. Bineensatti maaliin fuudhaan bineensa dhiirri bara kana.
Dhiirri bineensa dhugaa dubbachuuf keessattuu dhiira reeda qabdu bineensa irraa fagaadhu. Lakkiyaan dhiiruma reeda qabdu miti dhiiruma isaa hin qabne iyyuutti hin haasa'in beekuun. Biyya ormaan jira bakki. Warra akka koo xixiqqoo sii qabu kana akkasii hin sodaatu warri jara akkasii jechuudha. Maaliif beektaa doktor qoratamaan ni beektaa dhiira dhabneetu hin ta'in dhiirri bara kanaaf bineensa baddaa keessaa hooyya dhiira bara kanaaf. Utuu dhiirri jiraate biyyaa baanee biyya ormaan hojjennu ka dhiirri waan dhibeef. Digalee? Miskiin akka kootiis moo? Yaa ilaahi. Jira amma misaaleedhaaf dubartiinii kan isiin biyyaa baatee dalagataattuuf waan dhiirri of danda'an dhiirri ana jedhe. Doktar. Wayye. Hojii hojjetaa jirtaa? Miskiinaana. Doktor jechuun sirrii miti Mootu maa? murteetti. Waan haasaa. Achi haasee asii waa xumuraa ishii. Ciao bakka haasaa yogguu isin haasoftanii kaasan dhufa. Mo'itii qabadhu kaa jechuun mo'itii qabatu moo deemuu barbaadde? Deemaa Bisee murtaan natti erge qorata. barbaaddanis deemaa. Bayi jetteemi. Laa yoo Noo hin barbaadde deemu. yoo siniin Ana taane akka jedhe beektaa? Sorry hojii xumuree jira baay'ee. Otoo asiin haasa'u asiin nagaa jira koo asirratti. isa dhugaa dhiqachuu fi jechi koo ammaa sirrii miti jecha nammasiin jedhe kee. Qoy manfasii wayitonnee na seenee qoysi. Manfasiin onnee seenaa ganaa jechi kan koo dhugaadha moo dhugaa mitiidha bara gaaficha Maal jettee ati bareeddu? akkasiin jedhe laa utuu dhiirri onnee qabu jiraate dubartiin biyya ormaatti yaate silaa yaatu hin jiru waan ta'eef kan of danda'ee fuudhee warra isaa haadha manaa koo ta'ee bulfatu hin jiru biyyaa baatee kushiinaa arabaa jala gangalataatti sii galee utuu dhiirri hin jiruudhaaf inni miidiyaa kanarraa dhiira miti inni of kolchi garuu hunda miti kan jiraachuus hin danda'a hunda keessa waliin kan jechuun hin jiru na of kolchi dhiira sii galee dhugaadha kunoo dhiirri wallaalaati dhiira garuu dhugaadha. Utuu dhiirri of danda'an laphee qabu jiraate dubartiin Kunoo qabu wallaahi laphee qaba. Wallaahi laphee qaba. isa fannifatanii isa akkas jedhan sanaa miti bar isa akkas jedhanii laphee akkas godhan sanaa miti isa bultii jaarratu nan bulfadha warra koo kana ilmoo naa taati bor ilmoo naa taati ilmoo kootii naa taati mana koo naa wajjin jiraatti jedhu hin qabdu garuu laphee qabdan qabdu. Kami gubaa kee giftii koo gubaa kee nan hubadhaaf keessaan haa inaan jedhi malee hallaan hin baate simboo. An gubaa dhiiraan qabu garuu yeroo shamarran kana ilaaluuf na guba bakka booddee anis waan itti deemaaru garuu immoo takka ijoollee dhiiraati garuu ajjalatti waan jira jedhaaran dhugaadha dhuwaarii hin jiraayyuu dhiira garuudha riddee jedhama abdii jedhama galatooma yeroo isin dhugaa dubbattan natti tola garuu baay'ee dhiira jimmaa baay'een jaalladhaan dhiira jimmaa maaliif hin jaalladha beektu jaalladha Jimma ta'e nan na jaallatu. jaalala dhugaa beeka dhiira jimmaa warri kaansa wala beekani dhiira jimmaa wallaahi laazim isin jaalala qabattan taanaan wanta akka dhiira jimmaa jechuudha isinii jilbeeffatu hin jiru isinii galee Mi'a tan mana jaallattaa? wallaahi an amma akka si an ijoollee jimmaa jedhamnaan akka nama gara haadha tokkootii baanetti ilaalaan Maknaatum nuti Rakkoon jiru kana bar nagaan bulee rakkoon jiru kana bar akka nama obboleessa akka nama gara haadha tokkootii ba'e aboo kana bar rakkoon jiru a'uuzu billaahi min shaytaan koy akka durban isin itti fakkaadhaa laa gara kamiin silaaluu barbaadde sillaala gara sanaanis jimmaan biyya dhugaadha wallaahi samuyyee Assalamu alaikum. Baik, abdi. Internet kan aku sekarang kerja lepas. Bagaimana kan nulis terus? Maganagaan may kan. Waayirra jirtu moo? Kota kana ni, kota kana boleh tiru masih agam. Kamu qorataan jedhama Laa isa. Qorataa koo durrumaa kaasee hin beekaanii. Okey, insyaallah. Perinasa kata ini. Laa maaltu sitti dhaga'ama jetteen naan hin jedhe. Lah, tahu kau iruak kasih. wayi qoy giiftii waan hin amma jedhe hin gaafadha sammuu dhaggeeffadhu isiinis waan isin jettu dhaggeeffadhu. Kamu akkamitti na jaallatu?
Ni akkamitti na ilaalcha akkamii naa qabda akkamitti na jaallatu. An deebisee biinkee memeeskii taqaaru. Sila gaafichi maaliif barbaachise keessumaan sitti mukoo wayyuu ammaa isa. Deebiira. Samu asuma annatti. Deebiira barikoo. Inni keessaan himamu gaaffii jaalalaa maaskar muwaadat adda adda galee. Sila uummata guutuu gaafataa jirtamoo qorata. Taraa ol galchitee yaada akkamiinaa qabdan jettee gaafataa jirta yoo ta'e rakkoon qabu si himu. Wanti amman seenanii waa wayii jedhanii si galchi beektaa. Kanaaf kan jedhe kana dhugoomsuu fi jaalala akkamiinaa barbaachisa jedhe. Gaaffii isaa deebisi kaatanii muraatti malee hundi. Aha. Waan si gaafatu. Fixaniittu moo isin fixaniittu? Bir deebisi kan qoodikii adda ta'uu danda'a. Misaaleedhaaf yaan jaakoon jedha yookiin obboleessa koon jedha waan hin jedhe sana anaaf isa Chikkireelloom jedhii rakkoon qabu ibsadhu ati yaada kan kee utuu si naasoftanuu dhufe miti. Ibsattee jiru. Gargaarra kune. Maaliif sardamtaati? Maalumaaf sardamtaan jedhimi? Isaan jettee kan. Wanti seenaan biftes jira. Wanti seenaan biftes jiraachuu danda'a. La. Okay, kanaaf ati walii maali kan uumu? Asaan godhanii. Handee maal ta'uu dandeenya maal? Shakkii maalii qabaree kun? Maali si? Gaafichi hin barbaachisu si jammar gaafichi hin barbaachisu ture. Amma achi godhee. Hin xaraxaraa jirtamoo? Yaa ilaahi. Wanti jimmaa kamas. Ati akka jaakeetti ilaaltama akka bilisikeetti ilaalta gaafiin kana bakka. Ulen haram maal san maalan? Haram maal? Shakkii maalii qaban jedhee hin beekaanne dhugaa rabbii hin beeka. Oh jaala jechuudha. Biyyoota nu wajjiniin teenye. Ergoo Teenye wajjiniin haasofneerraa hin beekaanne. Shakkii hin qabu. Ajjaa dirigaa ammas jaako. Akka godha gaasitti. Deebisi meeji intanamma. Doktora ma deebisi qaba. No, an deebisa baruma nama tokko yoo. Sirratti deegaa deebisi. Wallahi lazim doktora nu fidi. Ani bisinta. Doktorni da keessatti hin galtu barbaadu. Doktor ati kun jechuudha. Dhaabii tabsaa taatee qorata. Kamu? Laa qorataa qor. Kanaafatti walii maali? Amma ifaatti gaafadhaan ifatti walii maal ni jedhu. Deebiin deebi'aan jiru keessaan jedhan tokko. Inni Achi godhee irra kaa'e kaati. Ni sodaatu. Sodaataa waraannaa. maal taateeti? Maal taatanii ijoollee maal taatanii? Eenyu si gaafataa jira qoy si biraa eenyu si cinqaa jira? Yaaqii ammallee shi min abaarsa si abaaree si balleessaan jira. Laa hin beeka dhugaa rabbii hin beeka qorataan hin beeka. Dhugaa rabbii hin beeka jechuun nama sakaan maaltu galchi? Irraa seexana baay'een of jalaa qaba. Inni jiitu waan tokko jedhu yoo obboleessa jedhu yoo obboleessa. Isaan bor qabata. Liiviin banatama. Girxii jiru himi obboleessa. Jaakoo waggaa tokkooti jedhe yookiin lamaati jedhe. Kalaas aadi maaliif mushkilaa jetti jedha darba. Tawwi. Maaliif barbaachisee dhabe inni kun amma maaliif barbaachise? Ituu na beekuu baate maaliif na galcha ture? Akka uummataa ibsituuf Na beeka. Wal beekna. Atis hin beektaanis nan beeka garuu uummatatu waan biraatiif walii akkasumatti jedhanii galee. Hin barbaachisu dhiisi kan namatti namaniin siin jedheeraan.